السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kizimbaga is an iron dad. Eagle Shamarran amma heerumaaf dhiira janaa jirtan dhiirtii isin janaa jirtan san yeroo isinii wajji haasawtu yoo waa'ee jireenyaa raasiin haasa'in yoo waa'ee bultii raasiin haasa'in yoo waa'ee akkaataa itti walitti dhuftan raasiin haasa'in yoo waa'ee akkaataa itti halaalchi godhatu raasiin haasa'in yoo waa'ee jireenya gama fuulduraa akkatti jiraattan kaayyoo keessan raasiin haasa'in yoo haasoyinisa nafsee maafi lubbuu fi akkam ooltee fi akkam bultee fi eeysa ooltee fi eeysa bultee fi akkanuma yaani uumama laayaanii fi uumama qaamaa kanaa fi akkamumaa fi namuma hamachuu fi numa qofluu fi numa taphachuu sirbuma wal afeeruu fi nashiidumaan waliin fiiguu fi istoorumarra waliin fiiguu fi tiktookumarra waliin fiiguu taate sabultiif hin deemuuti yeroo keetitti hin taphatu kabultiif deemuu barbaadda.